ati qaamaan Hacaaluu wal beektaa? Hin beeku. Argitee beektaa? Jaaratan beekaman hin beekamu. Televizyiin uummata gisee sarbuun beekaman hin beektuun. San booda gaafa miliqan jarri kun akkam ta'anii miliqan? Yaa bakka baay'ee muddamanii makiinaa tolfataniitu madeemu. Bakka makiina isaaniis illee gisee san baay'ee muddamee kufee ture. Kufee ture makiinni. Karaa balbala kamii akka Luqaas kun dhugee beektaa? Hin beeku karaa inni akka dhufe. Ulaa kamiin akka dhufe hin beeku. Celbimaa hin jiru. Ayyee poolisiin akkamiin si qabee maal siin jedhee sime? Yaa poolisiin dura nuti ittimee wanti argitanii wanti jaalatan hojii raadeen itti maadaa jedhanii namicha nuti hin qabanii nama safara hunduma qabanii turanii jiru. Ayyee. Ani kanan argee kana jedhee tolu kan itti himnaan yaa isaan qaamtu ajjeese ana rukute ana rukute danda'ee Jawaar gammachuu biyyatu haadha kanneen ergi jedhii dubbadhu jedhaniiti. Jawaar maaluma fa'a? Jawaar Maammed Diidatu Baqqalaa Garbaa. Ayyee. Gammachuu ayyaana jedhamu isaantu ni ergi. Isaantu konkolaataa dhufee qarshii naaf kennee konkolaataa isaa mata agarsiisanii deemanii kanaaf irra rukute jedhanii. Isi gallakkisnaa barbaadde si jaalaa si ergina qarshiisiif kenna nama barbaadde. Jedhanii hawwa kana dinnaan reebanii baay'ee reebicha guddaan nurra ga'e. Ati maal jetteerre? Yaa bakka ishiin jedheen kan isaan reebicha nutti baay'isnaan. Tole. Isaan reebicha nutti baay'isnaan bakka ishiin jedheen. Reebichaa maasirra ga'e? Mee akkamsi godha si qofamoo gara maatii keetti waan dhufan jira? Maatii kiyya hundumaa yoo qabanii turan haadha kiyyarree boleewwan kiyyarree qabanii turan isaanirree dararaa turan na biratti. Ayyee. Kanaaf bakka isaanirree bakka maatii kiyyarree maaliif dararamu bakka maatii kiyyarree maal dabadaban jedhee bakka ishiin isaan ciqina bakka waan barbaadasiif hin jedhaan jedheedha. Tole mana murtee dhattee illee maal jetteen? Mana murtee dhattee ani wannan beekuun qabu ani kana gara yaanan nama barbaade kana ani beeku maayii jennaan. Isin godhee achi maaliif akka maal jetteen jedhan achi ergandee beekun booda warreen maraa turani. San booda si reebanii? San booda maaliif aanan nuti hin jenne jedhinaan jedhanii san booda rina fannisanii bakka reebicha guddaa irraan ga'a. Fannisanii mukarra si fannisanii si reebanii? Mukarra akka kiyyana jedhanii bakka muka kubbaatti fannisanii walii buukiyyaa jedheen bakka ishee reebanii. Meeshaa sana situ argate moo isaantu argate moo sitti kenneen? Raanootu kenneef. Meeshaa sitti kenneen? Ayyee mee dhumarratti uummata Oromoodhaa fi maatii Hacaaluutiif dhaamsatti dabarsitu maal? Maatii Oromoo maatii Hacaaluutiifis uummata Oromootiifis ani dhiiga Hacaaluutirraa biyya isaanii Hacaaluutirraa nu zuraa. Ani Hacaaluu maal na godhetin kan irraa jeesu. Waan ana Hacaaluu jeesu mutii Jawaaristii akkanas ani cirraashii boruu jira akkanas hin beekan isaanumaan natti himanii na jetti. Jarreen kanas kanan beekan miidiyaa irratti malee ani jarreen kanaan cirraashii boruu gareetu maayii. Ani warri Hacaaluutis uummanni Oromootis dhiiga Hacaaluu akka barbaaddataniif uummata akka barbaaddataniif. Konkolaataan isaan ittiin dhufan konkolaataa mootummaati moo kan dhuunfaati? Taargaan isaa ET'dha. ET konkolaataa mootummaa? Ayyee mee lakkoofsa gabatee isaa argitee jirtaa? Lakkoofni gabatee isaa duwwaa 43 duwwaa 43 ET koodii 4 makiinaa mootummaatii jechaadha. Ayyee kabroo